Ashamaa kan bultan hordoftoota gola afaan Oromoo sanbata ganamaa oduu jijjiirraa haaraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kilabiin isin deeggartan ganna kana eenyu mallatteessisuudhaaf yaalaa jira. Itti dhiyaadhaa nu caqasaa. Arsenaal yookaan dhukkaastoonni goolii egaa bakka Raamsdeel bu'uudhaaf argachuudhaaf gamanumaa sochiirra jira. Akka gabaasa istaandaardii yoo ta'e Arsenaal goolii egaa isa duraanii Wisley Shiizinii Juventus irraa jijjiirraan kun hin milkoofne goolii egaa Brighton lammii England Jason Steele yookaan goolii egaa Ajax Yermaan Diyaant Raamaal ilaalaa jira. Sababni Arsenaal ganna kanaa goolii egaa isa lammaffaa Aaron Ramsdale gurguruudhaaf yaaduun isaa ni yaadatama. Gunners garee leenjisaa Miikael Arteetaa cimsuuf ganna kanaa paawundii miliyoona 200 ramadee Standard. Akkuma beekamu Arsenaal ganna kana bakkoota baay'ee of cimsuudhaaf yaadaa kan jiru yoo ta'u, taphataa sarara ittisaa, taphataa sarara jidduu fi taphataa sarara fuulduraa mallatteessuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira. Daayirektarri kilabichaa Eeduun Arsenaal taphataa sarara fuulduraa Ingilaandii Edin Nikitaa fi Smith-Rowe gurguree taphataa sarara fuulduraa har'a mallatteessuu sochiirra jira. Akkuma beekamu filannoon jalqabaa Miikael Arteetaa taphataa sarara fuulduraa lammii Swiidin Alexander isa kilaba Niwukaastil Yuunaayitid irraa mallatteessuu yoo ta'e taphataan kun hanga paawundii miliyoona 80 ni tilmaamama. Yoo jijjiirraan kun hin milkoofne Miikael Arteetaan fuula isaa gara Ispoortiin Lisbon naanneessuun Viktoor Gyökeres mallatteessisuudhaaf yaalii kan godhan ta'a. Gabaasni 90 minutes Graham Potter carraa leenjisaa olaanaa Ajax ta'uu kuffisee jira. Akkuma beekamu leenjisaan kun erga Cheelsiin gargar ba'ee booda gara hojii leenjisummaa isatti hin deebine. Leenjisaa West Ham ta'uuf qarqararra kan jiran Julian Lopetegui taphataa sarara fuulduraa Morocco Yusuf En-Nesyri ganna 26 fi taphataa sarara ittisaa Arjentiinaa Marcos Acuña ganna 32 kilabii isaanii Sevilla irraa fudhachuudhaaf gammanumaan sochii jalqabee jira. Gabaasni taphataa sarara gidduu ganna 26 Niwukaastil Yuunaayitid Bruno Guimaraes ganna kana gara Paris Saint-Germain ni imala jedhamu himamaa ture sirrii miti. Kilabiin Faransaay taphataa lammii Biraazil kana mallatteessisuuf fedhii hin qabu jedha gabaasni Daily Mail. Dabalataan Daily Mail Arsenaal Guimaraes fudhachuuf hanga paawundii miliyoona 80 kafaluuf qophiidha jedha. Akkuma beekamu Manchester Citynis kilaba taphataa kana baay'ee barbaadaa jirudha. Leenjisaan lammii Neezerlaand Arne Slot yeroo leenjisaa Jarmanii Klopp bakka bu'ee leenjisaa Liverpool ta'ee gara mana amma Jurgen Klopp keessa jiraataa jiru Foorumbii jirutti seenuuf jira. Gabaasni Daily Mail Liverpool jalqaba gara Anfield taphataa sarara fuulduraa Aljeeriyaa ganna 24 Mohamed Amoraa Union Saint Gilloise irraa mallatteessuuf qophiirra jira. Akkuma beekamu kilaba Belgium keessatti taphataan dandeettii addaa agarsiisaa jiru kun taphataa lammii Aljeeriyaa Mohamed Amoraa jedhama. Bayern Munich leenjisaa olaanaa isaanii duraanii Hansi Flick waliin gara hooggansatti deebisuuf bakka Thomas Tuchel buusuudhaaf marii jalqabe jira. Gabaasni Sky Germany taphataan sarara fuulduraa Faransaay Kylian Mbappeen gara 25 Paris Saint-Germain gadhiisuu isaa kaleessa ifatti mirkaneessee jira. Real Madrid Mbappee yoo mallatteessee taphataa kaffaltii olaanaa argatu ni ta'a jedha. Gabaasni RMC Sport taphataan sarara gidduu Fiorentina fi Morocco Sufyaan Amrabat ganna kana ergisaan inni Man United waliin qabu erga xumurame booda gara AC Milan imaluudhaaf yaadaa jira. Akkuma beekamu taphataan kun kilaboota Itaalii Juventus, Interii fi AC Milanis barbaadamus filannoon jalqabaa isaa AC Milan ija. Gabaasni Tutto Sport afaan Xaaliyaanii marii waliigaltee haaraa Baarseloonaa fi taphataa sarara gidduu isaanii Speen ganna 20 Marc Casadei jidduu gaggeeffamaa jiru gara xumuraa irra ga'ee jira. Keessa beekaan oduu ispoortii Fabrizio Romano taphataan sarara ittisaa Scotland Kieran Tierney ganna 26 bara kan ergisaa Real Sociedad waliin qabu erga dhume booda gara Arsenaal deebi'uu hin barbaadu yoo ta'eef
achuma Real Sociedad keessatti waliigaltee isaa gara waliigaltee dhaabbatetti jijjiiree achi turuu barbaada. Tottenham Hotspur taphataa sarara fuulduraa Ingilaandii Brentford Ivan Toney mallatteessuuf sadarkaa olaanaa irra kan jiru yoo ta'u, taphataa kana mallatteessuudhaaf Tottenham paawundii miliyoonii 50 gahaadha jedhee yaada. Akkuma beekamu Ivan Toney yeroo jijjiirraa lamaan dabraniif Arsenaaliin barbaadamaa turuun isaa ni yaadatama. Horaa bulaa waan nu caqasaniif galatooma.